Tolika daawwattoota keenya qophiin biriij aartii akkuma itti fufeetti jira. Amma immoo Finfinnee iddoo addaa Haannaa jedhamutti argamna. Mana uffata aadaa wayiitti kan argamnu. Dargaggoo wayina biraa uffata aadaa hojii uffata aadaa irratti kan bobba'eetu jira. Isa wajjin isin barsiisuufan jira. Turtiin keessan ammas biriij aartii hojjennaa ta'uun isin jedha. Tolika mee walaa baru maqaa keenya jedhu. Maqaan koo Habtaamuu Baqqalaan jedhama. Tolika Habtaamuu Baqqalaa kan wal argine mana uffata aadaatti. Iddoo Haannaa jedhamutti kan wal argine uffanni aadaa akkamiin hojjetamaa jira haala babbareedaadhaan argaan jira. Uffanni aadaa amma sirriitti hojjetamaa jira. Manni keenyas baree sabboonaa ta'ee uffata aadaasaa aadaa naannaa isaatiin bareedee kuulamee miidhagee itti jiraachaa jira jechuudha. Mee Oromoodhaan ala uffata aadaa kan hodhisiisan hin jiranii? Uffata aadaa kan hodhisiisan jiru. Jiru miti? Kanaafuu manni keenya of barsiisuu irra darbeetti illee namoota biraallee uffata aadaa akka uffatan taasisaa jira jechuudha. Kan sabboonummaa isaa uummata bareedaa ta'uusaa, uummata gaarii ta'uusaa, uummata ammataa ta'uusaa, uummata guddifachaa ta'uusaa, uummata saba kan ofitti qabatee guddifatu waan ta'eef sabni kaanillee uffata aadaa Oromoo kana jaalalaan fedhiitiin uffachaa jira. Tolika kun jirama guddaadha waan namatti toludha. Tolika amma kun qophii biriij aartii eenyu dinqisiifattuuti. Namoonni weellistoota dinqisiifatan karaa itti dhaamsa dhaammatanidha jechuudha. Mee ati iddoo hojii gaditti argamne weellisaan ati dinqisiifattu eenyudha mee? Weellisaan ani dinqisiifadhu Yoosan Geetahuun. Yoosan Geetahuun dinqisiifatta. Mee sirboota isaa keessaa muraasa isaa nu yaadachiisni. Sirboota isaa keessaa kan mucaan koo jaallatu tokko Bulloo. Bulloo. Mucaan keessan jaalataa jechuudha. Mucaan koo jaallata. Bulloo farda bulloo yaa bulloo farda bulloo yaa bulloo farda bulloo. Ifamaa gaa utaallee waan qabatee jiru. Kan ifama. Utaallee waan qabatee jiruuf kanuma narra kutaa. Maal si gargaara nama biraas? Nama biraa. Nama biraa weellisaa kanuma ammaaf weellisaa bareedaa weellisaa jaallatamaa sabboonaa kan quuqama Oromoof bakka guddaa qabu weellisaa Geetahuun hin dinqisiifachaa jira. Hin jiru garuu kan isa caalanis hin jiru weellistoonni baay'een jiru. Kan Oromoof jiraatanii Oromoof dudhan Oromoof qaalii ta'an kan akka Hacaaluu fan jiru ammaaf. Mee artistoota duraa keessaa siifan carraa siifan kennaati. Artistoonni Oromoodhaaf jiraatanii du'anis hin jiru miti aartii uummata Oromoo kana guddisanii kan baasanii yeroo dukkana sanii jalqabaniitu jechuudha. Mee isaan fa'aa kan yaadatu carraan sii kennaati jechuudha. Daadhii Galaan. Artistii cimaadha. Artistii aarsaa meeqa kaffalee aartii uummata Oromoo ifatti baaseedha. Mee sirba isaa muraasa. Boottii jilbaa. Kaddasaa koo jabaa maaltu jibba boottii jilbaa kaddasaa koo jabaa maaltu jibba isa jedhu baay'een ajaa'ibsiifadha. Anti hojjette ispoonsiran sii ta'a. Sirba sagalee bareedaa qabdi kaa. Guddaa galatoomii siin jedhu. Isinis galatoomaa ulfaadhaa qophiin keessan baay'ee namatti tola ajaa'ibadha baay'ee bareeddu. Kasumattiin aartii Oromoo guddisuu afaan Oromoo guddisuu irratti Waaqayyo sin duukaa ta'u jabaadhaa. Unis hin bukkee dhaabannaa galatoomaa. Artistoota Oromoo warra tokkummaa Oromoo faarsanii warra tokkummaa Oromoo lallabanii biyyeen isaanitti salphatu baay'ee gaddi isaanii bara baraan kan nu keessaan baanee hojiin isaanii kan jiru lubbuun isaanii kan lafarra hin jirre har'a hojiin isaanii bara baraan immoo kan hin darbine jiru akka Alii Birraa, Zaruu Wadajoo, Hacaaluu Hundeessaa namoota baay'eetu jira. Fakkeenya kan yoon Alii Birraa dhaloota barsiifachuu dhaloota barsiifanna kan jedhu Alii Birraa tokko ergaa guddaadha. Sirbicha barnoota ammas barnoota kaayyoon Oromummaa kana ta'uu qaba. Nama biraa Zaruun Wadaajoo dhiyoo kana boqotee mee waa'ee isaa nu haasofsiisa. Zaruu Wadaajoo kan inni waa'ee isaa kan inni isa dinqisiifadhu ani ilma lagaa miti lagaan na waamina ani ilma gandaa miti gandaan na waamina ani ilma Oromooti
kan jedhu. Yeedaloo isaanii yaadattu sirbaanii namni jechuu dandeessu? Sirbaan jechuu hin danda'u. Nama biroo? Wayii Hacaaluu Hundeessaa jirtu ijoolleen Baalee jirtu ijoolleen Harar jirtu. Mee geerrarsa hin dandeessanii isinitti fuudhamee akkanumatti? Ani hin danda'u waayis. Sirba nama ayyaaltan hin jiru sirbi nama bira? Sirba baay'ee hin danda'u. Hin danda'u. Ana keessa ammas kan immoo karaa kootii dhaamsa kan hin dabarfadhu Oromoon ammas yoo tokko immoo sirbii tokko immoo jira faffacaanee waliin salphifnu tokko taanee diina yaaddessina. Faffacaanee maa wal salphisnaa tokko taanee diina yaaddessina. Faffacaanee maa wal salphifna tokko taanee diina yaaddessina kan jedhu. Kuni ergaadha. Ergaa kootiin ammas sabni Oromoo saba gadaadhaan bulu saba beekamaadha. Ameerikaa yoo ilaalle sirna gadaa aangoo waggaa 8 yookaan waggaa 4 walitti daddabarsu kana sirna gadaa irraa barate. Nuti duubatti hafne. Saba cunqurfamoota taanis biyyuma keenya keessatti qeenaman naqnu qeerma keenya dhufanii ammataadha Oromoon. Namas hin jibbu, hin hammata, hin guddifata, nuroo goobanaa kan jedhe waa'ee tokkummaa irratti kan inni sirbi tokko baay'ee hin danda'u garuu nan kaasa. Tokkummaa yaa ilma tokkummaa yaa ilma namaa kan jedhu yaa ilma tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaan hin dhumna kan jedhu sirba baay'ee hin danda'u dhiifa bagaa. Ammas kan dhaamsi naa dabarsitanu ilmaan Oromoo tokko akka ta'anu ilmaan Oromoo miti sabni cunqurfamaan sabni gurraachi sabni kuush hangafti ilmaan kuush immoo Oromoodha. Oromoon saba kuush walitti qabaadha. Ammataadha. Isa akkana dabarfamuu akkanan qabaadha. Faadhaa horaa bulaa waan waliin taataniif guddaa galatooma. Tole kana daawwattoota keenya qophiin biriijii aartii akkuma itti fufeetti jira. Amma immoo mana rifeensaa wayiitti argamneeti. Mana rifeensaa bilisummaa. Mana rifeensaa bilisummaatti argamneeti kan jirru. Nama rifeensa isaa hojjechaa jiru wayiiti. Walaan isin barsiisa. Mee obbo maqaa keessatti ni jedhu. Ani maqaan koo Ergamaa Waaqtolaan jedhama. Tole Ergamaa Waaqtolaa. Kun qophii biriijii aartii eenyu dinqisiifattuuti. Namoonni karaa itti weellistoota dinqisiifatan yookaan immoo faarfataa dinqisiifatan dhaamsa itti dhaammatanidha jechuudha. Mee ati faarfataa dinqisiifatta moo weellisaa dinqisiifatta? Faarfattoota. Faarfattoota dinqisiifatta. Mee faarfataa eenyu fa'aa dinqisiifatta? Faarfattoota baay'eetu jirani. Faarfattoota Phaawulos Tageen faarfataa Phaawulos Tageen. Faaruu Saamuraa Sameen yaadachiisuu dandeessa gaafachuu? Mirdaamii arfanuu maanguddoonni suni wal harkaa fuudhanii twaaran galfatanii wal harkaa fuudhanii twaaran galfatanii qulqulloo jedhanii si faanasuu Anko zita tolu galannan zibarzo Anko zita tolu galannan zibarzo Sagale bareeda. Thank you. Mee faarfataan biraas calaatti si kennaati kan itti dabaltoo jiraate? Faarfattoota baay'eetu jiran egaa amma hunduma isaanii jedhee bitamoo faarfattoota baay'eetu jiran. Kanuma yaadattu keessaa kan sirriitti dinqisiifattu? Faarfataa Mulgeetaa Dassaaleny baay'ee jaalladhu kabajuudha. Faaruu Saameen.
keetti ergeen karoora koo ija keetiin ilaaleen mul'ata koo inni naatti ulfaatee dadhabamaa laakinnoo siin inni buni danda'ama. Sagalee irraa ammas guddaa galatoomii kan itti dabaltu jiraate carraa dhumaa sifan kenna. Faarfataa Solomoon Alamoo. Faarfataa kichuu. Ol guddataa jira. Faarsaan baasisaa. Akkamitti akka inni godhee wal gaggaafachiisa dhimmi koo baranaa. Itti kabaa tokko hin qabu hojii koo Yesuus hojjetee baranaa. Thank you. Toni kama qabri artiin guddaa galatoomii siin jenna. Sanallee guddaa galatoomii. Sirreeffatu si argine. Akkamii bareechee hojjetamiti. Baay'ee hojjeta. Baay'ee ogummaa guddaa qaba dhugaa dubbachuu. Baay'ee bareedaa hojjeta jechuudha. Ogummaa irratti bobba'anii ogummaa isaanii kabajanii hojjechuun guddina guddaadha. Baay'ee. Galatoomii siin jenna. Galatooma sanallee galatooma. Kabajamtoota daawwattoota keenya ammas mana rifeensaa bilisummaatii gadi hin baane achuma jirra. Waahiloonni isaa gaa hin danda'amne ammas immoo nama biraa waliinaan wal isin barsiisuuf deema. Duratti qiddisti nama rifeensa sirreeffataa jiruun wal isin barsiistee jirti. Amma immoo walitti deebineerra. Manuma rifeensaa bilisummaa keessa jirra. Dargaggoo bareedaa tokko waliinaan isin barsiisa ammas karaa isaattiin isin deebisa. Egaa duraan dursitee eeyyamamaa ta'uu keetiif guddaa galatoomi. As kutaa kana keessatti kutaa mana rifeensaa sirreessaa bilisummaatti argamna. Mee dura eenyu maqaan kee olaa bara? Ani maqaan koo Margaa Gannatiin jedhama. Dargaggoo Margaa Gannat. Akkuma beekamu kan hin jiraadhu bakka addaa Tulluu Ejersaa jedhamtudha. Hojiidhaanis bakki hin jiru bakkuma kana. Egaa carraa ta'ee sinfaana wal baruudhaaf yookaas sinillee carraa akkasii nu bantanidha. Sagalee keenya nuun barbaadanii bakka kanatti dhuftanii faana haasa'u keessanitti guddaa san galateeffadha maqaa daawwattoota keessaniin. Erga akkuma isaan kaan haasofsisne qophiin keenya birii ijaartee nu dinqisiifattudha. Namni afaan Oromoo danda'u kamuyyuu duraan dursee of barsiisee yoo barbaade artistii keessaa ta'uu baateen immoo akkuma fedhii abbichaatti faarfataa keessaa abbaa dinqisiifatu ergaa dabarfataa sana booda immoo faaruu sana yookaan sirba sana deebisee daawwattoota yaadachiisaa jechuudha. Ati faaruudha moo akka caalu gara sirbaa kana? Ani faaruudha. Sirba agaa sirbi aadaa keenya ibsa. Beekamaadha. Garuu nuni ijoollee waaqayyooti yeroo baay'ee faarfannaatiin kan nuti beekamnu jechuudha. Eebbifamii. Mee ati adda dureen faarfataa eenyu kan amma yaadattu yaa'u faarfataa hunduu kaayyoo tokko qaba faaruuni waaquma faarsuudha. Isa keessaa immoo namni tokko kan yaadachuu danda'u nama muraasa waan ta'eef ati abbaa yaadattu mee? Ani ufumarraa yoon ka'u dursa ofirraa ka'i jedha Oromoon dhaamsa. Ani fishikooti faarfataa argan jedhee faarfannaa tokko nan qaba. Asumaan faarfannaa koo namoonni baay'een beekuu waan hin dandeenyeef faarfannaa koo asumaan jalqaba ofumarraa ka'uu waan hin barbaaduudhaafi faarfannaa kan kiyya jechuun barbaada. Innis bara 2012 keessa kan hojjetame. Inniyyuu waan irratti hojjetame baay'ee isaanii qaba. Sababiin inni hojjetamuusaa barnoota xumuree booda hojiin baay'ee ulfaataa ta'ee haalli koronaadhaa waan baay'ee waan ulfaataa ta'e sana keessa itti yaadamee waaqayyoos na gargaaree kan hin hojjedhe. Waan ani yaadu humna kooti ol kan ta'e. Kanarraa kaasee wanti yaadeef humni koo wal madaaluu dhabullee angoof taasuman eega yoon qofaa koo ta'ullee erga yaadaan na qabdee dhimmaaf na kaa dhimmattee marii namootaa miti duras kan na filattee jedha. Yeedaloo isaati yoon jedhe xiqqoo ifa manaa isiniin jecha sagalee koo qufaan na qabee na furdiseeraan illee akkana furdaan turre. Egaa erga sin jettanii nan jedha gaa hammunaa jedha. Rabbitu jaalata rabbiif jetta waan ta'eef inni guddaan namaa muti inni kun immoo sana hubadhuuti jedhi sagaleen keessa ammas bishaan fakkaata. Wanti yaadeef humni koo wal madaaluu dhabullee angoof taasuman eegaa yoon qofaa koo ta'ullee
وأنت يعرف أمنيكو والمدالو دبولي أنقفتا سومن إيغا يونكفاكو تولي Erga yaadaan na qabdee immaaf na kaadhimattee marii namoota miti duras kan na filattee gumgummiisa keessa koo harkuma naaf hubattee fiigeen biyya koo galaa otootti na dirmattee jedha. Gammaduu safarfachuudhaaf egaa waltajjiidha miti. Faaruu kana akkuma ati jette anis har'a dhaga'uu kooti akka dhageetti baay'ee namatti tola baay'ee bareeda kaka'umsi keetis baay'ee namatti tola. Okay, walaa barumee dargaggoo qophiin keenya qophii biriizaarti eenyu dinqisiifattu jedhudha. Dura maqaa kee. Taganuu Baqqalaan jedhama. Caalaa Bultumee onnee qaba baay'ee gizeenni sirbullee baay'ee garaa kiyya dasnaa'edha. Yaa afuuftu maal fokkorri tokkoffaa ba'ee jira korma hoggaa jedhu yeroo hundaa bakka gizeer rafullee nan dhaggeeffata bakka keessa kiyyatti dasnaa'edha beeta. Ara isaallee gaatinnoo amma. Yaa afuuftu maal fokkorri tokkoffaa ba'ee jira kormi biyya goota kan jedhu bakka baay'ee keessa kiyyatti nam muddamee xinnoo bakka malee odoon itti yaadin wal agarre malee. Odoo bal'inni maanuu wal argee waa'ee isaa ibsee xumuruu hin danda'u beektaa waa'ee mucaa. Yaa fuuftuu maal fokkorri tokkoffaa ba'ee jira kormi. Maalan godha? Nama biraa yoo nama biraa. Baay'eellaan keessa kiyya bu'an hin jiru ijoolleen baay'een onnee hin qaban Caalaa Bultumee bichaadha sirboota ijoollee keenya keessa ijoollee Oromoo qabsaa keessa. Onnee qaba akka Hacaalutti ba'ee bakka nama ajaa'iba isa ajaa'ibsiifadhu isa bichaadhaan.